warri isinidhaamu irra deddeebisee wanni isinidhaamu nama keessaniif tole galatoomii atiis cinaa dhaabbadhu waan dandeessuun ammoo nama sidaran nama keetii tole galatoomii jechuun barbaachisaadha. Yaadataa Junaaydiitii fi gareensaa hundi keessanuu galatooma. Brighton Real Estate, Brighton Company galatoomi. Filmaanni keessan nama keessan gargaarurraa bituudhaa jechuu nama akka namaatti nama gargaaru bitii gurgura keessatti Brighton Real Estate yookaan Brighton Company Car Company hedduu galatoomi. Yaadataa Junaydii kaampaaniin ta'e ooluma. Tanaaf isa filmaanni keessan isa nama kee gargaaru akkasitti tajaajila isaatiis irraa bitattee itti gurguruu irraa bituun nama kee gargaaru jechuu kana. Kunis wooma dalagu kanarraa ummata isaatiin gargaara. Ati yoo nama kee gargaaru baatte isarraa waa biti. Filmaanni kee isaa haa ta'u. Kanaan isin jaa warri na dhageeffattan kana jaalattanii fi kana jibbitan jidduu duruyyee ajjalaa nama arrabsitu. Duruyyeen ta ummata Oromoo akka ummanni Oromoo duniyaa tanarraa dhabamu barbaaddu. Kana afaan Oromoo haasa'u kan biyya san keessa jiru kanaa jechuu nama kee nama sadaqaa nama keetii buufatu nama kee si gargaaree ati si gammachiisu isarraa bitattee isa gurgurachuun isa filmaanni kee isa ta'uun barbaachisaadha jechuu. Kanaaf isa galatoomi jechaanii ooluu miti. Sabaa fi sablammiin filmaanni keessan Brighton Real Estate, Brighton Company waan inni qabu hunda isarraa bitadhaa. Inni Oromoon jiru, Amaaran jiru, Adareen jiru, Somaalen jiru, Guraagen jiru saba Itoophiyaa keessa jiru hunda ija takkaan laala. Tanaaf akkana jenna jechuun warreen sadaqattan hundi keessanuu abbootiin qabeenyaa kanneen akka Zakkii Mahammad galatooma. Zakkii Mahammad atiis kan hiriyaan qabne bikkatti sadaqattu beeyta galatoomi. Laal wanni abbootii qabeenyaa kana wanni gabbaatee fayyaade jechuunif nama kee sii gargaare. Laal amma Dr. Ali Birraa Rabbi rahmataa godhuufi wanni namni jaalatuuf wallee bichaa miti. Arjaadha nama isaa gargaara. Qabeenya isaatiin nama isaa gargaara. Rabbi biyya irraa sablisu goota keenya Hacaaluu hunda isaa wallee bichaa miti kan namni akkasi jaalatuuf nama isaa gargaara. Waan qabuun gaafatti Harargeen achi buqqaate namni keessa dhaqe walli isaa hunda keessa abbootii qabeenyaa hunda dura namni dhaqe qabaateeti miti. Waan qabuun keessa dhaqee Hacaaluu hunda isaa ummata irra godaansan kana ummata irra lafa siirraa lafa Oromoo irraa ummata Oromoo kan Harargee kan godaansisanii Wallagga keessa facaasan kana Hacaaluu hunda isaa keessa dhaqeeti waan qabu hanqanan qaba jee gargaaree yaada gumaachee haga booyu takka keessatti garaa hawaasa Oromoo seene. Arsii dhaqe akkasuma Wallagga dhaqe akkasuma bikka hundaa dhaqee hawaasa ummata Oromoo onne ummata Oromoo seene Hacaaluu Hundeessaa. Kanaaf namni nama gargaaru namni nama isaa jaalatee cinaa dhaabbatu jaalatama Rabbi birattis nama birattis. Tanaaf yaadataa Junaydii tanaaf nama biratti jaalatama ni sadaqatte nama kee gargaarte nama hunda nama uumaa namaa tarakkatte gargaarte Rabbi si kannee. Akkasumatti Zakkii Mahammad bikka deemtu rakkoo agarte hunda gargaaraa jirta galatoomi. Galatooma warreen akka Zakkii Mahammadii fi fakkaataan akkasaa hundi warreen nama isaa
nama rakkate gargaartan qabeenya keessaniin galatoomaa isin jenna. Hawaasni daasporaa kan biyya alaa jirtan hawaasa keessan kan Harargeerraa buqqee Wallagga keessatti akkana ta'aa jiru isinis cinaa dhaabbadhaa jaaramaa haa gargaarru haa cinaa dhaabbannuun dhaamsa keenya ta'aa jechuudha. Kanaaf duriyyee isin cinaa ceceetee mootummaa sababa godhattee akka sabni keenya gargaaramne barbaaddu dhawaa jala. Because saba Oromoo kana ka jibbuu jira. Ka afaan keenyaa ta'u. Ka saba Oromoo kana dhabamsiisuu barbaadu jira. Kanaaf warreen akkanaatis afaan Oromoo haasawaa bichaa osoo hin ta'in nama kana firraa beekaa hawaasa keessan gargaaruu irratti xiyyeeffadhaa. Mootummaan Prime Minister Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu haa jiraattu. Zalaalam haa jiraattu. Katana jaalatu fayyaaday katana hin jaalanne cerbe dhaqe. Jaalatti kan biyya keessa jiru kan mootummaa tana jibbu biyya keessa taa'aa jibbitu gar tokko akkanatti funyo qurquriin bulaa jirta. Osoo hin jaalanne sodaan kabajjee heera kabajjee sodaattee bulaa jirta. Akkas tanaan dhaamsa sii dhaama kan mootummaa tana diiguu barbaadu. Kan biyya alaa jirtus biyya keessaa waree gadhiiftu faayidata kan qabu akkanumatti nagumaa xaasaa waree haasaa oolta. Mootummaa waan takka godhuu hin dandeessu. Tana sii dhaamna. Long life our Prime Minister Dr. Abiy Ahmed. Jiraadhu waan gaarii godhaa jirta. Yes. Waan bareeddu godhaa jirta. Waan gurguddoo gootu kana keessatti osoo ni fi achitti focus gootu hawaasni kee si jalatti hin miidhamin namoota darreedhaan. Kanas akkana akkasumas dhaamsa sii dhaamna. Hiisni jaalanna. Mee hawaasa Oromootii fi sabaa fi sablammiin Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bu'ee eenyu lafaa qabda akka Oromootti ati. Dhaaba kamtu uummata Itoophiyaa tana bulcha. Oromoorraa eenyutu qophaa'aadha. Warra biyya alaa tana keessaa kijibaa haasa'u. Warra biyya keessaa humna hin qabne magaalaa takka qabatee hedduun taa'uu hin dandeenye. Kanaaf biyya bulchaa. Maal lafaa qabda? Mee Abiy Ahmed yoo deeme? Waa'ee ajaa'iba maal lafaa qabda? Humna hin qabdu. Akkatti biyya bulchan akkatti hawaasaan itti deeman hin beektu. Prime Minister Itoophiyaadhaa Dr. Abiy Ahmed akkatti diinatti firraa dhorkan beeka. Akkatti waraana jaarratan beeka. Akkatti hawaasatti tajaajilan beeka. Akkatti biyya tana qabeetti taa'uun beeka. Silaa Oromoon arraan tana silaa Dr. Abiy Ahmed ta'uu baatee silaa bikka isaa namni biraa qabaate sabni biyya Itoophiyaa keessa jiru daaraa ol godhee wannummaan Itoophiyaa jaansan hin jirtu. Akkana. Tanaaf long life Ethiopian Prime Minister Dr. Abiy Ahmed jenna. Yes. Our Prime Minister Dr. Abiy Ahmed long life jiru mootaa jiraadhu si jaalanna ammoo gareen daddeemtee biyyaa fi daasporaa fi biyya jidduu daddeemtee dhuggu takka mootummaa deeggaruu fakkaattu dhuggu takka as dhuftee mootummaa balaaleeffattu xawalwaallee biyyaa fi daasporaa jidduu deemtu tana jala waada darbattu siin harka wal beeyna. Tanaaf adabadhaa wanni fiddan hin jiru. Mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaa jabdu. Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ni faarsinaa miti biyya jaare ni faarsina arraas borus ni faarsinaami cina dhaabbannaami ni faarsina qacello faarsina. Yes faarsee bula
Arrabseetiin bulaa duuba yoon hin faarsinee bulle.